qaama seeraa dubbifnee doktoroota dubbifnee maalirraa kaatee akka of wareegde ifa bal'aa boru galgala isiniif kennina. Nuraddiin jira, Sabboonaan jira, Siraaj jira, Abdurrahmaan jira. Namoota kanneen wajjin boru galgala ifa bal'aa isiniif kennina jechuu barbaadaati. Kanuma. Galatoomi ulfaadhu. Gara Khalifa sitti dhufna. Ati waan qabatte waan ijoo qabattetu jira. Inni tokkoffaan galatoomi abdii keenya amma gaati waan gaariidha. Amma ati akka mucayyoon tuni of wareegde akka ishiin of fuutettiidhaati kan nu hubachiiste. Waan argan qabu ilaa sirriitti anaaf isinillee tokko maaliif inni dhagaye amma daamiirraa erga riikardii maal akka gootiin biyya reefa koo galchaa kan isii jette erga jiraate riikardii san riikordiin hin jira Mubaarak rakkoon qabu keessaan na dubbisuu dandeetta. Maal egaa Naasiriin kun eenyudha? Naasir kun kami? Seenaa jiru ka jedhu kana kun uummataa kan kerre jedha. Seenaa jiru isa jedhu kana tole. Riikardichaa fi xalayaa ishiin katabatte jedha sana. Xalayaa sana immoo eenyutu sheer godhee akkamitti immoo argamuu danda'ee namni ishiin mucayyoon suni mana madaamii waliin hojjettu wayii ni jira laata tarii? Ati ni beekta waan obboleessa kiyya ani kana bal'isee akkana kana muluun beeku. Anaani jechuun mana galtii malee noormaanii akka namaa beeka malee gaffageenna yaanii hiriyummaa keessaan icciitii waliin haasa'uun qabu na dhageeffatu. Namni isiin itti dhiyaatullee haadha manaa kootii isii wajjin haasa'anii jecha kanallee isiidhaan sagalee isii irratti jettee rekoordiin keessa jira. Namni dandeettanii keessaan na dubbiftani sagalee gara waasaatti isin ergee dhaga'uu dandeettanii bal'inaa namoota iyyuu maal akka taate ofii of ajjeefte kan jedhame madaamiidha. Qaamaan dhaqee nagarree suuraa isii erge jennaaniin ani yeroo sanitti of ollaalee yookaan rifaatuu irraa suuraa kaasuu hin dandeenye. Poolisatti bilbilee ambulaansii wajjin dhufanii poolisii kaaftee haada isiin carqiidhaan iskaarbiidhaan waan akkasiitiin ofirra raafteedhanii irraa kutanii poolisni qabatanii deemanii jettee kanuma deebiin madaamiin deebiftee waan isin taate boru mana yaala deemnee irraa barrakaa kana caalaa nama ajjeesellee hoo jedhanii gumaan isii akka bahu nama seera guutuu qabu nama inspektara qabu faana buuna jechuudha. Namoota dandeettii qaban aga xabaqaa maal aga ta'uu qabdi meexxii mallaqallee xabaqaayyuu binnee fi faana dhaabbachuu dandeenya. Namoonni yookaan ammoo an Oromoodha maalidha jedhullee qabeenyi siyyuu lafa taa'ee buusii nu barbaachisu buufnee yoo dhugaan isii haa ba'u taate bolda seenne namoota xabaqaa namoota afaan danda'an afaan kamiyyuu barbaanne yoo nama ajjeesedhan dhugaa isii ni baafna yoo millee isii irraa nama dheessuu miti. Ani walumaa galatti duratti illee osoo dheessuu barbaade yookaan osoo dhokachuu barbaade namni isii beeku anaaf haadha manaa kootii fi seenaa kana nama sadiin kan namni isiitti dhiyaatullee ana caalaa haadha manaa kootii fi seenaa kana wal beekanii haadha manaa kootu isii irraa jecha kana natti dabarsee itti aanee ammoo akka obboleessaatitti rakkoo isii kamiyyuu dhugaa isii baasuuf halkan guyyaa osoo hin jenne duubatti hin jedhu abbaan dhufee natti hiriire yookaan ammoo natti dhiyaate raasaa ta'anii ittiin haasa'uu osoo hin taane natti nama dhiyaate wajjin faana jira jechuu barbaadataniidha. Galatoomi waan nuti sirraa barbaanne maa inni tokkoffaa qarshii eenyutu dhaqee mucayyoo tanarraa fuudhe lakkoofsa madaamii laatiyoo. Lakkoofsa madaamii nama keessaa na dubbise kennuu danda'a. Miidiyaa irra duratti illee siifanii waan kanarra wallolle dhageeffadha Oromoo. Laatiyoo maal jechuudha? Dhageeffadha. Waanan jechuu nama keessaa na dubbise. Yaasiin hin jenne Nuraddiin itti kenne naannoo didde. Dhageeffadha. Miidiyaa irratti eenyutu iyyuu hin kennu. Dubbii latii horiisaa waliif dhiifna. Eenyutu miidiyaa irratti hin kennu. Kanaafuu galatoome. ilaal ni hubanna latiyoo fudhadhu. Okay. Tuulama kiyya wannan na dhaabbadhu jedhee hin balleessite jechuu miti. Amma dubbiin argitee bakki gaafachuu barbaanne akkaataa isin itti duuteedha. Ammoo ammas isaafuu hin qulqulloomne. Ammoo nama of kenneellee horiillee na biraa qabdi jedhee nama dubbataa jiru. Ammaa fi akkasumatti dhiibnee fi jarri waan irra gahan utuu nutti hin deebi'ani. Amma waan tokko namni biraa ilaal Abdi Boqqojjii
galatoomi ulfaadhu tokkoffaa namoonni kan keenya akkuma nama kan kee beeki amala nama keetii beeki jedha Oromoon. Amala nama keenya beetta amala miidiyaatii tokko beetta inuma bubbis to isa kana miti ati kan ilaaltu karabbiif jettee imaanaa isiin sibiraa qabdu sun akkuma ati himtetti kaani dura hordofanii jarummaan kun abdi ijoollee kanaa wajjin seenaadhaa wajjin hundinuu dhaqanii sabboonaanis jira waan irra gahanii nutta deebi'anii achi booda eega argite du'a nama awwaallatan kan horii booda kan horii irratti wal gaafatan qoqqoratan booda awwaallis ammoo sitirii argachuu qaba biyyatti galamoo biyyatti karaa galchinu isa kana nu hundi irratti waan isin gargaaru ta'a jechuudha. Sanaabutu asumarratti gabaabsine natti fakkaata Khalifa. Galatooma. Galatarraa fi laatiyoo mee Khalifani gaafii qaxxaamuraa qabda natti fakkaate waan ijoo irraa qabattetu jira. Mee itti fufi Khalifa keenya galatoom. Ani abdiirraa amma garii gaafiin duraan na keessa uumamte kara biraatiin naa deebite dubbii keessa naa deebite ani gaafiin kiyya guddaani akkuma latiyoon jee kana caalaa dubbii babbanuun hin taatu bakkatti duute mana maadaamitti akka duute irraa hubadheen jira. Tokko kan naan deebiini guyyaa kami wal harkaan manaa kan jiru sanii sun garuu achi boodatti mana maadaamitti duute akkaataatti duute mana yaalaa jirti waan akkana kan amma sagaleenis waasaappiidhaan intalti haadha mana isaatii qabdee jirti yookaan faqiyyaan mana galchina waan akkasii waan jiruufi ani amma abdiidhaan galatoome eega kabajjeetumaa dhuftee waan kana nuuf qoodde galatoomi nuus akka obboleettii teenya dhabnetti akka nama Oromoo tokkorraa intala takka dhabeetti bika dhugaansii jirtu bika akkaataatti duute baruu barbaanna jala buunee dhaga'uu barbaanna hirribni nun dhufu obboleeyyan keenya kan biyya Arabaa jiraniitu hirriba dhabu jira ni shakkaman amma fakkeenyaaf namni qabrii hiriyyaa isaa harke qabrii isaatis harke jaan Oromoon gisee ogumaaf maqan namni qabrii hiriyyaa isaa harke qabrii isaatis harke jaan namni amma fakkeenyaaf muciyyoo mana Arabaa keessatti fanniftee yookaan haala isiin itti duute oguunii fi ifan ta'ini hanga ifan ta'in kana nama hunda yaachisa nama hunda hirriba dhorka nutulleen akka nama tokkooti baruu barbaanna Khalifoon Kanaadaa taa'ee Mubaarik Musammaa Kaayiroo taa'ee mucaa tana murteessuu hin dandeessan jettanii dhugaa mucaa tanaa nu duubatti hin dho'isinaa waan barbaannu filiis fidaatuma koottaa akkana nu qoqqoodaa isiniin jenna kan jiru isin gaafachuu barbaada. Khalifa dhiifama ammaa si fakkaate namoonni keenya akka qaamaan bira dhaqee waa gochuu hin dandeenyetu ashandaa'u isaa beektaa asirratti si galtee ka osoo ati gabbaatee maal godhan akka odala harreeyyuun bu'aan qabu galgala durasi dubbannee lafa kaannee deemnee jirra mi'atti tan hin barbaanna namoota aanan dubbatin dandeessu dhageeffadha. Xaraanaa kennuu dandeessu Khalifoo. Fudhadhu ayyeessifamee waan jettu jechuudha. Namoota hojii jalan dubbanne. Nama dhageeffadhu sanatu hasaara ergaan irraa bu'ee booddee dubbataati. Okay. Namoota hojiin dubbachuu qabnu namoota biyya kana harkaa qabu si galtee hanga nam tokko namoonni jalaa dhagahu bakka jiranitti namoota jalaa dhageenu sheekallee qabna beekallee qabna biyyum jiranu kana keessatti nama rakkoo dhuunfaan nuuf furullee qabna lafarratti illee jechuudha miidiyaa qofarratti mi dubbiin namaa kan laalamu lafarratti lafaan gaggaanii yoo miidhamaallee jiraate yoo miidhaallee jiraate laaloo ka jechuun waa namaa gochuu hin dandeenye ka waa namaa godhuu hin dandeenye namoonni baay'een zim jedhee harka keessa naqee dubbii namaa ho'isuu dhugaa namaallee balleessuu namallee badaa godhuu si galtee rakkoo kanaa qabna Oromoo yeroo baay'ee la maaliif nama as keessa Mubaarikuus ta'u Khalifaa ta'u bilbilaan nu hordofi Nuraddiin hin beeytaa sabboonaan beeytaa
Anaa yoo na beeku baatte namoota kanneen keessaa nambara tokko fudhu. Follow si godhee jira naa deebisu. Nuurdofa rakkoon qabu bilbilaati maal taate mettiin tuni Khaliifaa gaafadhu. Sabboonaa gaafa rakkoon hin jiru waan obboleetti ta'e na teessan bichaa miti. Nuti nu bira jirti. Isin biyya fageenya irraa isin dhukkubaaraame. Nuti ammoo hojii nyaannee nu dhukkubaara isin caalaa. Namni gariin dhageetti dhaga'ee oromummaaf bara ashanda beekamtii barbaaduudhaaf namoonni baay'een asirratti jechuudha. Osoo hin hubanne osoo dubbiin tun eessaa baate eessaa dhufte maal taate akkam taate dhimma dhuunfaatiif of ajjeefte nama ajjeese mettiin tun maal taate sammuttu qame osoo jedhee hubatini namoonni baay'een dheebatu du'e osoo hin dhageenye eenyu du'e osoo masarajaa gahaa hin qabaan suuraa hoggaa shaniitiin namoonni keenya burjaajaa jira asirra. Maaliif barbaachise akkanatti osoo waan hubanne caafii qaqqabanii gahar gufuun. Hayyee Khalifa dubbadhee adeemu carraa naa kenni please. Mee abdii Dhimma dubbataa galgalaati wanni ati dubbattee furmaata fidaa jirtu tokko illee sina gargaara naaf. Anis dhugaa si wajjin barbaadaa jira maal ol ta'u. Haasaa kan kee kanatu mana mara seentee kaati baxabbaxu kanatti dhageeffadhu ati hojii takkaffaa nama hojii qabu hojiin qabu. Abdii na jalan dubbatanii dhalaa. Namaaf nama wali oofuu bakka biratti si argaa yeroo baay'ee namaaf nama wali oofuu funnan jedhati yeroo baay'ee. Abdii dubbattee abdii waan nu isirraa barbaanne informationii waan ofii keetii keessa keetii qabduu fi waan ofirraa keessa kee jiru hunduma isaa nu hubachiisteerta. Inni nuti kan barbaanne haqa jirtu kan barbaanne lubbuu du'e galchuu miti. Gumaa haqa barbaadudha. Takka micayyoon tu waa'uu rakkattee of fannistes namni lubbuu ishee baases waa'uma fee haa taatu micayyoon kun waa'uu rakkatte. Waa'uu rakkatte rakkina ishee sana immoo takka cinaa isaa qooddatteerti. Gimmaasha isaa xalayaadhaan. Gimmaasha isaa immoo voisiidhaan haadha manaa keetii irratti haati manaa kee immoo mee maal jette maal irraan kan ka'e maaliif jennaan kana murteessitellee jettee gaafattee jirti tokko naa'obsi abdii sittan deebi'a naa'obsi madaamin immoo maali akkamitti micayyoon tun maal namni tokko lafaa ka'ee lubbuu of balleessuudhaaf hin murteessine tokko jedhe maaltu ta'ee jennaan isuma kana dhugaa fi haqa dhugaa kan baasu waaqayyo rabbiidha miti. Isa kana baruudhaaf ani kana miidiyaa kanarratti dhufee nama kana nama ofiisaatiif marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa marsaa sadaffaan mucaa kana dhaabsisee geema inni taphachaatu jiru dhaabsisee kana qofaa miti mana biraas deemeto kan kana godhaatoo jiru. Amma wanni nuti sirraa barbaanne micayyoon tun haadha manaa keetiin maal taatee jennaan sababa maalitiif jennaan rakkoon immoo maaltu irraan yookaan reeffa koo naa galcha yookaaniif immoo maallaqa kana naa galcha yookaaniif jettee yookaan tikkeetti itti naa kutaati akkas kan jette kuni maal ta'ee jennaanii haati manaa kee kuni quba qabdi baay'ee relation walii qaban waan ta'eef micayyoo kanaan tokko jedhe. Isa biraa immoo madaamittis ni dhaqna waan dhiisnuu miti lakkoofsa madaamittis lafa nuu goota. Haati manaa keetis immoo waan dhageesse informationii dabalata nuuf kennitaniiti akkaataa dhiigni micayyoo kanaa itti barbaadamu fala barbaachuudha malee bakka fe'ellee teenyee gumaa keenya barbaaduudha nuti amma inni guddaan bira jiraatanidhaaf. Okay, tuulama carraanaaf kenni tan deema. Nuti kan barbaadu. Tuulama carraanaaf kenni hin deema. Hai dubartii jettanii maaf gan nama qabdu bar dubartiidha kan addunyaa bushaa jirtu. Dubbadhu adda. Emotional hin ta'ini tasgabbaayiti dubbadhu. Tasgabbaayiti dubbadhu siifan teenya. Kabajaa keessa. Dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyyaa. Jalqabarraa kaasee isinitti dubbadha namni tokko na jala naa seenaa. Dubbii kana wayi balleessuu hin danda'a, wayi toshuu hin danda'a. Rabbi dhugaa naa dubbachiisu. Obboleeyyan kiyya mana Nuuraddiin itti to'aasaa jiranuu Nuuraddiin ishee irratti godhee na gashi. Na harkise, hin seene. Kunoo Nuuraddiin as keessa jira. Maali Nuuraddiin dubbiin kun jennaan dubbiin akkuma dhageessan mucattii mana madaamiitti duuteedha. Tole, eenyutu sitti hime? Kunoo Abdiidha, Abdii Boqajjiiti. Tole Abdii, yoom dhageesse? Kaleessuma birree irraa fuudhee sagalee waraabbadheeraan. Kaleessuma dhaqee birree kottuun irraa fuudhi jennaan birree irraa fuudhee ergasii halkan keessaa gara sa'a 6 keessatti madaamni na dawwaltee mucattiin maal taate of ajjeeste naan jettee jedhe. Tole ishii. Ani immoo maal jedhe deebiseef gaggabaabsee siniima. Bilbila madaamiitii fi madaamiin ajjeeste jedhamee intalli Oromoo tokko irra darbuun hin danda'amu. Bilbila madaamii Facebooka ishee akkasuma bilbila ishee nuuf kennii jenne. Bilbila madaamiin kennu miidiyaa irratti jedhe.
Lakki miidiyaa irratti kennisiin hin jenne nuti sulumayyuu afaan Arabaan beennu Nuraddiinii kenniin jedheen hin kennuu jedhe tole ishiif ammas itti deebine. Seenaatu dhufe. Seenaan dhufee mucattiin kun maal si taate jennaan jaartii koo waggaa 3 jedhe. Jaalallee koo waggaa 3 nama biraan qabdu nun jedhe. Ishee erga jaalallee kee taate si caala itti hinaannu mee al tokko footoo isii wajjin kaate guyyuma tokko nu mul'isi yookiin kottuu viidiyoon as bayi sitti iyyuu dhiisnee obboleettii keenya gashannaan jedheen hin ba'uu jedhe gabbu'e. Koi sipan. Koy. Yung fita. Koi. Yung fita damu ba? Yung naman cungkursin ganaadha bakkan sigaw. Nama kaleessa mucattii jinaasa ito jira. Nama kaleessa intala jinaasa ito jira. Siifan. Way gudi. Khalifa nagaatti bulaa bakka waan jiruun boruna dubbiftanii nagaatti. Amma dubbiin itu bakka gayumaa fariifattan mubaarak dhaabbadhu narraa. Dooktar Laatoo dhaabbadha. Mucattii wajjin nama kaleessa sa'a 10 haasayetu jira. Ilaal siifoo kiyya. Dooktar Laatoo maal taatani nama mucattii wajjin kaleessa haasayetu jira isinii jedha. Rabbiin buuni gaarii hin turre. Nuraddiinii fi sabboona maaliif as bira turanii? Ragaatu waatu jira kanaafuyyuu abdiin asirraa bu'uuni ituun bakka hojii gahin ituun bakka ijoo hin gahin maa fariifattu bakka ijoo hin gahin maa fariifattu inni sun baramuudhaaf kan itti tattaafatu Nama siita wayii fakkii galaa jirtu. Nuti qabadha. yeroo namni bakka ijoo gahu hundi keessanuu akka kana kamittoos mana qabna mana keenyatti dhaqee Isarratti haaseefan kunoo dhufeera la. Kanuma barbaade malee dhaabii miti. Kunoo dhufeera. Dubbadhu. eenyunni Abbaanati waggaa 3 jetti sun dhufeera dubbadhu. Amma. Okay. Kanuma barbaade. Dhaabbadhaan inni kaan. Dubbadhu. Abbaanatti dubbatan dubbi. Jali siifan. Dubbadhu. Okay. Seenaan gaafadheen sana kan gaafadheen siif maal taatii jennaniif Nuraddiin jaalallee kiyyaa jedhe isin friendii qabdii jedhe ammas Nuraddiin hayi ituan friendii siin jedhu ati akkamitti friendii qabdii naan jettaa jedheen tole erga friendii kee taate mee guyyuma tokko footoo wajjin kaate nu baasiiti nuti si caala isiitti hinaannu mee atis viidiyoon nu ba'i mee footoo tokko nu baasi jennaan hin ba'uu nun jedhe jala galee viidiyoo isaa ilaalle viidiyoo isaa tokko hin jiru. Facebook inni Naasir maalii jedhutti illee Facebook kaleessa malee dheengadda banameedha. Mucattiin illee footoo erga gadhiisuu dhiiste bara 2021dha. Kan jarri jedhani jalqaba mucattiin footoo du'a fakkaatu footoo nama rarraasu wayii Facebook irratti gadhiistee turte jedhan. Footoon nama rarraasu tokko hin jiru. Kan jira jiru barreeffama nagaatti yaa saba koo kan jedhu waan akkasiiti. Guyyaa 2 dura. Jarri immoo kan jarri jedhani mucattiin kan duute guyyaa 3dha. Video foto sun kan gadhiifame barreeffamni sun kan gadhiifame hadda guyyaa 2 komentii kan kennu Naasir kan jedhudha. Naasir kan jedhu kun immoo follow nama tokkitti qaba Facebook irraa. Facebook ni kee maaf haarawaa ta'e fotoon keessa jira fuulli kee maaf hin baatu ati asii maaf dhokatta ergaadha manaa kee taate erga waggaa 3 jaalallee kee taate sagaleen immoo jira jettani sagalee sana maaf nuuf gad hin baastani tole sagaleen takka kan nama biraa fiddanii nutti agarsiisuu hin dandeessu. Sababiin isaas waa mucattiin kun nama miidiyaa hin taaneef beekun dhabuu keenya ni mala garuu hiriyaa isiitu jirti. Hiriyaa isii waggaa 3tu jirti. Kan kaleessa isii sa'a 10tti naanaasoftee turte birrii biyya ergachuuf ani naan jette akkamitti akkas ta'a jettee mana ganniitti nama 400 wayii irratti boossetu jira. Sinii galee dubbii wal fakkaataan tokko biyya Dubaay keessatti guyyaa kaleessa sa'aatii gara waaree booda gurbaa wayii tala tokkorraa maallaqa fuudhee eenyuudhaan maanni shaarbiidhaan udhaanii ture ergasii poolisni dhufeera mucattiin sun fuudhamtee mana haakimii seente tarii mucattiin sun Amaara ta'uu dandeessi Oromoo ta'uu dandeessi tarii obboleettii keenya kan ammoo ta'uu dandeessi isallee barbaadaa jiru dubbiin kanas ta'e sanas ta'e wanti anaa fi uummata kana walitti dhugoomsu mana madaam dhaqanii poolisni mana madaam dhaqee lakkoofsa mana madaamaatii fi bilbila mana madaamaatiif lakkoofsa mana madaamaa yoo nuu kennan mana sana dhaqnee poolisaan dhuguma mucattiin kun mana kanatti duute yoo jarri jedhan haayyee jarattii kanaaf waan jarri jedhan hunda hin qaxxaamaafan. Miknaatum dhiiga obboleettii kiyyaa argadheera mana madaamaatii jechuudha. Tarii madaamni ofiisiitii ajjeeste sobdee mucattiin of ajjeeste jechuu dandeessi. Mucattiin Feesbuukni nama tasfaa qabuudha malee nama tasfaa dhabee miti. Feesbuukni siin gadhiistu gorsa ajaa'ibaati. Akkamitti hadha kaatee hadha of ajjeeste. Kana innaan laalu ijoollee kana keessatti waan jedhamu natti fakkaata. Khalifa Mubarak
ni dhagaata yoo ka ta'u taate jechuudha. Ani hojii qaba dhiiroo. Sini galtee nama fiigeetiin bulu. Nama rafeetiin ka'ee seenaan abdiin beekamaadha. Seenaan viidiyoon naaf hafu. Seenaan viidiyoon naaf hafu. Guyyaa guutuu dhageeffadha. Mubaarak naa dhageeffadha. Mubaarak. Dhaabadha nama jiraas keessa. Khaliifoo dubbii siifan jette keessatti waa tokko ittiin gaaffii qabaan. Obboleessa keenya seenaa nuutii irraa kaasiiti. Dubbii amma jedhame kana siifan hin beekaa amalasi. Bakka dhatteetti waa waraabbatti ragaan qabaatti dhibbaan dhibbattana mana. Dhugumatti ati obboleessa kiyya ragaa mi'attiin hin duune namni jedhaa jiru hin jiru Mubaarak dhageeffadhu. Ragaa boroddan abdii dabalee malee maasoo fakkaata gaa'is hoogganaa mana kanaanaa carraa hoogganaa dhiifama guddaa Khaliifoo koo mi'uutii qabate. namuu naamusa warraa dhageeffadha dhiigoo obboleettii keenya waliin barbaadu jirra. Bakka kanatti Mubaarak muitiin irratti qabin. abdii kiyya galata. Khaliifaa dhagee. Khaliifaa dhiifama. Ani rafuu barbaada hojii qaba dhiiroo. Mubaarak mena dubbi. Ani rafuu barbaada waan ta'eefi boru galgala walitti deebina. Amma an bahee jenna abdiin maa ba'a. An rakkoon qabu yoo kaayirootti carraan na fide isin dhufuu danda'a. Sodaa wayiin qabuun dhageeffadha. Nama jechuun ashandaa waan hin taane shira namaan xaxeetiin namaaf nama waliin dha'u miti abdiin. Nama dalagatee buluu warroon as keessa Nuuraddiin sabboonan na beek. Si galtee an nama shandaa qabateetiin dubbii namaa arguu deemu nama xaraan namni du'e nama jedhu miti dhageeffadha. Egaa ati gaaffii sirraan qabu abdii kiyya ati gaaffii sirraan qabdu jira absita deegaa takka deegaa takka Rafuu barbaada. Ani bu'ee jennaan maa bu'ee nama baay'ee jedhu jira. Rafuu barbaada dhiifama naa gootanii. Hojiin hin seentenyami. nurraan jarjariin kaa dhiiga baasu jirra obboleessoo. Wallahi العظيم خنين بيا فرنجيتي دولار زاتك دولار زاتك دولار جاتم دلقول لا كنا دابيت أو جرمي سيجرسي. Khaliifoo waa godhaa kaa. Khaliifoo walaa dhageenu. Wal dhageenya ta'e. Khaliifoo. دابيت مبتاو جرا دابيت والله بالله دابيت مبتاو جرا. Waa walaa dhageeffadhu kaa. Eeshi. Hojiin kabaja. Dhageeffadhu. Yoo hojii qabaanne dhiiga Oromoo kanaallee barbaanna mallaqa kana baafnee deemnee beetrool itti guuttee yookaan beenzila itti guuttee deemtee barbaadda. Kana sin jechuun kiyya. Dubbii kana nurra kaayaa Nuuraddiiniif sabboonaan as keessa jira. Waan argineen dhiiroo boru ganama isinit deebina. Akkanatti inni haasaa buluun furmaatan ta'u dhageeffadha. Borullee asuma jirra. Ji'a hadhaallee asuma jirra. Boru galgala walitti deebina. Galgalallee haasofnee namoota jajjaboo wajjin buune. Mubaarak ashandaa kan kee gara biraatti jijjiiradhu. Boru galgala walitti deebina. Nu mi'attii waadaa seenne hin dhiifnu. Oromummaaf seenne nu. Dhageeffadhu. Waliin nyaannee waadaa seenne malee nuti mi'attii sana diinni ajjeeseetiin arabni diina. Amaaraa yoo taate diina. Dhageeffadhu. Arabaa miti Amaarru yoo ajjeefte diina Itoophiyummaa waliin qabna malee dhageeffadhu. Yoo namni biraa namni Itoophiyaatu kameetti kan ajjeesu ta'e. Nama Oromoo Arabaa miti. Oromoo miti. Kanaafuyyuu boru walitti deebinaa ana dhiifama naaf godha. Namoonni yoo jecha faallatti na fudhattan ammoo na offolcha boru galgala namoota kanneen wajjin bakka sani argamee akkanuma deebineetiin walii yaada walii qoodanna. Mee akkanatti inni walii hocaa bulee maaltu? Abdii. Khaliifaa ijoollee kana. Latiyoo dubbite Walitti qabamnee. namni tokko raaseenaa tuulamaa beekamu uffisi godhe Khaliifoo mana deemsaara Khaliifoon gaaffii abbaarraa qabu gaafatu ammarraa kaasaa jallisaa. Meesiif yeroo tokko naa kenni. Mubaarak yeroo tokko naa kenni. Tiifanii deebine. Suwee dhaggeeffataa jirtaniini. Tiifanii deebine bisa yeroo tokko naa kenna. Waanuma amma dhaggeeffataa jirtan dara keessaan isinii baasaa usa. Naasir na dhageessa. Viidiyoo. Mucaan intala abbeeraatiif hirummaa walitti qabna malee jaarsaa jaartummaa jaalalummaa akkasii walitti hin qabnu jetta. Kunoo siifan waggaa sadii akka jaalalleetti waliin jirra odoo nan jaalallee sii ta'uutu jaalallee biraa ni qabdi jettee na gaafattee taa dubbii tana bakka tanammaa adda nuun baasne. Gaaffii isaan na gaafatanii mucayyoo kan akkamitti beektaa jennaan hiriyaa biraan qabdu hiriyaadha jedheen jennaan mucayyooni utaaltee suuraa qabdumee godhi footishooppii maaf hin akka hin taane suuraa amma tanaa maxxansi jette utaaltee jechuun gaaffii utaaltee akkas gaafatte malee ani hiriyyummaa isii hin qaba yookaan sadii ani immoo hiriyaa biraa akka hin qabne odeesseera hiriyaa biraa hin qabdu nama wajjin dubbatu waan haadha oolmaa dha ishiin beeka sirriitti beeka na wajjin hin dubbatu. Viidiyoo baay'ime. Kasi wanna media fayyadamtu kajettu ammoo media Facebook sanitti fayyadamtu Facebook posti goote san guyyama du'a isii san bicha posti goote mucayyoon guyyaa roobii san bicha posti goote malee Facebook sanin fayyadamu Facebook biraan qabdi bareedu Oromoo kan jiru Facebook biraan Facebook agar ani laal dhugaa rabbi isinitti himu wallahi gaaffii dhibbaan natti uumame gaaffii dhibba garuu gaaffiin amma gaafatamtus jirti tabooda gaafatamtus jirti gaaffiin bu'uuraa kan irraa isiniif eegalu yoo jiraatte mucaan jaalalleetiyyaa odoonan jaalallee siiti yoo jaalallee biraanii qabdi jettee na gaafatta kan nun jettus Naasir keenya
Ani immoo firummaa walitti qabna malee waan akkasiisa walitti hin qabnu wal buufachuu hiriyaa walitti hin qabnu akkasii miti kan jechaa jirtu si mee waan kana akkaan takka jiinaa qabadhu takka jii liqimsitan takka qajeeloo galliqinfadhu siifan atis gaafii sirraa qaba kalee za'aaboota intala takka tan amaara haa taatu oromoo haa taatu namaatu maarreedhaan hudhee poolisiin qabee mana yaalaa geessee maal jiru mee madda dubbii kanaa isaa harkatte siifan teenyaatis. Okay, galatoo tokkoffaa osoo mana ganni keessa jirru bilbila mucattii duutee fi mucattii hiriyaasii wajjin jirtu footoo gadhiise. Namni mucattii kana beektamee jirtu, namni mucattii kana beektan jirtu jennaan ijoolleen lama ol seenan. Ijoolleen tokko mucattiin takka barii intalli takka Dubaayin keessatti mucaa wayii birree ji'a 4 mana sana hojjatte mucaa wayii birrii 4,000 irraa fuudhee osoo siidhaa wal lolaa jiru shaarbiin hudheeni ergasii Dubaay iyyanii ergasii mucattii manaa kimii deemtee jette dubbittiin wal fakkaatte amaaraa taatu malee oromoo taatu Allah waalim inni itti aansuun immoo mucattii dhuftee ol seente achinna qabi abdi bokoji maallaqa mana maadaamitti siitu dhaqee irraa fuudhe moo gaafamu mana jirtu si kannattee deemte mucaan Khalifa ani mana hin jiru delivery dhaqee irraa fuudhe birrii taaksii kafalamee fi dhaqamee fuudhamee manatti kenname haadha manaa kiyya. Ati abdiin haadha manaa kiyyatu dhaqeetoo fuudhan jenne amma. Ishoo naa qabaa jette. Abdi. Wayye. Koiga obsi. Itti fufi Khalifa. Gaafii kattaa muraasa. Kabachaa deemaa kan isin guunan dubbii ilaalle wanta akka nama irraanfachaan deemina wanta kabachaa deema. Rigaardii jira TikTokiin maqaa isaatiin seef godhachaa warri lakkoofsa maadaamii gaafachaa jirtan lakkoofsa maadaamii sooshaal miidiyaatis kan nu dhaguu danda'a. Khalifa dhiifama naa godhe. Ani irraa haa fuudhu abbaan fedhe irraa haa fuudhu jinniin irraa haa fuudhu mallaqa isiin kaanne mallaqa isiin irraa fuudhaaf irratti barbaada jechuu jirra malee nuti abbaan fedhe yoo irraa fuudhu jaartiin yoo irraa fuudhu madaamii yoo fidde abbaan fedhe yoo fidde maaltu isin dakkalemaa. Birrin fuudhamee dhufe haqa isin irraa fuudhaa jechuu jira. Madaan jettaa maali jettaa maamila kayyattan. Amma koi anaafsitu walitti taasisu. Anaafsi. Khalifa nama sin nageenya buusinaan Khalifa nama sin nageenya buusinaan jedhi qalas. Okay, mee obsaa kaawwaa isin baasaa isin qalamaa fi daftara qabadhaa waa barreeffachaa deemaa Oromoo boruusi isinuma yaamna warrumaas jiru kana isin yaamna boruusi. Kabiraa yaamnu obsaati yogguu namni waa nama gaafate obsaa dhaggeeffadhaa yaabbuleeyyan. Abdi ogguunii fi mucaan tuni ifajjeesuudhaaf sagalee amma laayisensii konkolaataatillee akka ooftuuf akka makiinaa diraayif guutuu barachuudhaaf kabiraatillee maallaqa qabdii biyyatti galuudhaaf waan akkanaa kana guyattu mucaan gaafa biyya galuudhaaf tikeettii naamuraa jettu kana yaanni si akkana ture yaanni si ilaalchi si akkana ture gaafa ammaas deebitee sagalee waasaappiidhaan haadha mana keetiitiif keessu kana haati mana keetii gaafa sitti himtu mucaa tana bilbiltee maaltu akkana waan irra geesse qabdaa maaltu jecha kana si jechisiise jettee waan irra geesse qabdaa. Khalifa isin gaafatteerte maali jedhee gaafadhee jennaaniin maal taatee maal jecha akkanaa dhedheessita yaa madaamiin wal dhaba qabdaamoo nama dhuunfaa na biraatti wal dhaba qabdannaaniin waa takka rakkoon qabu nama dhuunfaatiin illee rakkoon qabu madaamiin illee rakkoon qabu akkanumaanii jettimettiin haasaa tokko naasoftu obboleessa kiyya isin maalu jechuudha yeroo haasoftu. Maaliin bilbilteef o sagalee waliin. Waasaappiin jira sagalee. Waasaappiin jira sagaleen kanatti maaliif ifajjeefta maaliif akkana jechuu barbaadda kayyattee waasaappiin jira sagaleen. Jira sagaleen jira. Okay kan isin si deebistee sagaleen jira. Jira isin nam tokkoon hin qabu rakkoo jettee obboleessa kiyya nam tokkoon rakkoo hin qabu jette haasofni tokko naasoftu amma tikeetti haasofti amma biyya birrii galfadhatti amma biyya galayetti haasofni si walumaa galatti yaani noormaanii miti injijjiiraa deemti sagalee. Akkuma isin haasofte si deebisu jiraani sagalee jetti kana hundaa jettee jirti. Kana hundaa jettee jirti haasofni si gaafii Khalifa dhaggeeffadha. Gaaffiidhaan booda wanni kun ragaadhaaf jechaan amma waan kana qopheeffadhu waan amma sin jiru kan amma ragaa isii kan gartee ani lakkii rakkoo nama dhuunfaa wajjin hin qabu waan inni ifajjeessu deemuuf ani ifuma kiyyaa irraa hin lafaa kee ifajjeessu deema akkana godha
Khalifa sagalee WhatsApp asumarraa yoo sin dhageessifne oo danda'ama. Akkam jettan manni irra walii agalu. Inni rakkoon qabu. Sagalee asin nu dhageessaa yoo isin dhageessifne keessaa yoo nu dubbisuu barbaadde sheersi godhu. Sagalee nu dhageessista. Asumaan dubbatin. No. Uummataaf ani sammuu kiyyaan fayyadama. Sagalee nu dhageessista. Guyyaa si ergame waan achirra jiruu fi waan sagalee mucattii miidiyaa kanarratti hin beekne. Waan sagalee mucattii miidiyaa kanarratti hin beekne. Sagalee miidiyaa kanarratti keessaan Khalifaan haa ta'u Mubaarak haa ta'u keessaan namaa erga. Keessaan haa dhageeffatu. Nama isin amantan. Nama isin amantan. Nama amantan buufadhaa. Dhagee maaliif sammaatu nu ergita? Sabboona maaliif hin fedhu na dhageeffadhu. Hin fedhu Khalifa na dhageeffadhu. mee maaliif jette? Haa ta'u wajjin isinuma dhageeffan abbaan barbaade hundi keessan waasuftan kana hundaa nurraa dhaaba. Sagalee yoo barbaadan dubartii 360 na dubbisa dubartii 360 yoo si jala qabe sagalee kana dhageeffatu feeta. Hin fedha. Abdii bira dhaqee qabataman yoom maqaan iseen yoom wajji dubbatan sa'aatii wajjin hin laalla hin wajjina sagalee san immoo deebinee baruufinna ajandaa uumuu edawwanni kun akkas mana namaatitti shaduute deemnee laalla madaami ajjeese ufii wajjeet ufi maal taateti ani ammuun seenaa majettan kana maaliif wajjeesuu dandeessi ati wajji wal qunnamtii saalaa gootee ulfa garaa qabdi an sodaa irraan beekula waan jedheen ulfa irraa qabda wal qunnamtii saalaa wajjin gootanii ittiin ulfooftee dubbachuu sodaattee of ajjeefte jedhee gaafadheera laa wallahi abadan jedhe azara jira abbaan ani kana eebalu isaan beeku abdillee amma asitti cinkitee sagalee maan finne lakkoofsa madaamii maan finne duraan ani profaayilii duuba kaadhee yoo haasa'u laal biyya kana keessatti lakkoofsa namaa asirra yoo kennite namni 1,000 kun yoo bilbile madaamii yoo balleeyde nama lakkoofsa isii qabu san rakkoo bira dhaabattee sagalee isii as qabi abdiidhaan awuno nuraddiin illee na bira abdillee na bira I don't care abbaa itti dubbadhu jaris ni beekanii bira dhaabadhee dubbadha sagalee guyyaa kamaa jaartii teetii keette jaartiin tee hoo maal deebifteef erga saniin booda hoo madaamiin gizee duu isii san isinitti himtu sagalee madaamii sanillee addatti barbaanna hunda isa bira dhaabadhee abdii bira baru ganama waan ofii irraa fudhadhu qaba malee asumaayuu amma sagalee nu dhageessiyettanii ana bira Khalifa Mubaarak hundi keessan walaa dhageenyu yaada bareeda sabboona kamaan yaada ke amma an bara isinumatu yaasaa kana hunda dheeresse malee dhageeffadhu haasaa kana hunda Bilbila micayyoo harkaa nama lafa kaannee qabna billi micayyoo madaamii bira ergaa madaamii achirraa irree dhagaanii fudhatamaa jechuudha. Tulama amma madaamiin guyyaa irraa dirasii maal jette koottaa ishaan taasiisiitiin moobaala iyyuu fuudhaa jettee turte dhageeffadhu. Namoonni jaarsoleen as keessa jiran kuni sabboonaan jira Nuuraddiin jira namoonni dura maqaa ishee dhadha'anii jiranii isaan kanneen wajjin dhannee mijattiin akkamitti akka duute attaa yoo madaaminuu kan nuti taate lookishiniin jira poolisa qabannee dhaquu dandeenya si galtee mana sana. Wanni diddu tokko jiru miidiyaan gaddaa dhaqeeti. Laal waan ragaa isinii ta'u intala gadda duutee reeffa galchee namni kiyyaa tokkicha malee namni namoonni as keessatti sagalee madaamii fidi yookaan ammoo sagalee madaamii fidi yookaan lakkoofsa madaamii fidi jettani namoonni qaamaan gaafa dhufanii na gaafatan namtu. Malee ajandaa kana dabareenaa kennaan tokko. Okay, fudhadhu mubee. Namugaa waan hubatu qaba ani Khalifaatti mana kenne kabajamne jedhetanii Khalifaatti mana kenne networkiin qabaa fakkaata taaptaap godha koppiliin godha waa sadii wayinaa sa'an haasaa dheeraan haasa'u waa sadii tokkoffaa bilbila mucaa meeshaa mucaa yoo fuudhamuu dhaqu yoo biyya sana keessaa mucaan kun obboleettii qabaatte yoo fira aantee qabaatte yookaan bakka namni dhageessanii sirkii sitti namni tokko akkan sinne namni Dubaa hin jiru. Yoo fira tokko yoo fira sii ta'e malee abbaan dhaqee sirkii sii fuudhe mucaa kana ajjeeseera. Walumaa galatti akka dhattaniitti hin sinne nam tokko bilbila sii namni fuudhu kunoo tuulamni jira sabboonaan jira nama kenname wayii abaluu dhaqee nama fuudhu jedhamee nama kenname yookiin fira aanteesii yookiin immoo nama ummanni bakka buufate dhaqee bilbila sii fuudhee achirraa wanni hubatamu wayii ni jira tokko jedhaa qabadha. Ana akka nama tokkootti jechuudha.
وانا نركي لما فاني مربي نقانو أدوبيسو وبوليسي كي نجلي أبدين أجندا جلاتوتي دبومتي أدو مفانشالي سمالي أنما بوليسو أنما أجندا بربادو متي مانا كان أيو أريد ديران دبي كان ديما كجيبا مچاني سندوني جوا مچاتي لغانا في دمالي ناسوتن نما جدي كوكي والقباتوري نمني نتاجبا يچود أجلتي أما نما أجندا بربادو نغوتياتي لتهون الجلت أسرتوري أنا أجندا لما دونفا قوتي مالي أجندا لما وي آسان جران أجندا كونا جيساني هنتاون جلاتوري مالين هدوبتا منجني غلطوما كان جيچود أبس وتما تكنه تمو غافيتو كونسيديسا إيفما وجين ربي لغانو أدبسو كندوتي وبوليتيكوتي بكا مالكا نمني لك إيفودي شوفير جتة في بكا جلقابا كلو ريكاردي أما يوسان دوبادو يو ريكاردي ولا جلقابا حاجة مراسا قلين ريكاردي نا تيتوكي سنن باسا ورابيرس بكا والا موي آسي أبدين رتنر جلان توكو مالكا هذا مناقوتي تكيفودي لما مالكا مشوارة تكيفودي جدي بكيكون أكم إلى شكل سكالو كم إني لما فاهم دقيقة مبارك دقيقة أوي قابل أوي في ترى سدفاكو دبنا خلاص سدبودي ناسو كابتي سدفاكو مو obboleessi keenya amma gadi bu'e dhufee deebi'ee waan ammasiifan jette yoo wal morman obboleessi keenya abbaan mana bane Nuuraddiin viidiyoo sana tiktookii keessaa buusee jaalallee kooti ka jedhu hoggaa sadii waliin jiraadhe ka jedhu akka ragaatti itti nuu dhiyeessa jechuudha. Salaamu alaikum bakki kun bakka dubbiin itti dhokotte du'a mucaatti dhokotte jedheen qabadheen bakka sadarkaa. Bakki dhokochuu jirtuuf bakki itti dhokotte bakka kanaa ka jedhu shakki jedhanii abbaan maalii jedhama kanuma kottuu deebii obboleessa keenya beendii kooti jetteetta hin jenne yoo jette Nuuraddiintu dhaqee tiktookii isaa keessaa baaseeti fidee nu dhaggeeffachiisee sana booda walitti deemna maa jette Khaliifoo ko kun maal sitti fakkaata fixadhee alla bunaaso. Amma laali gaaffii ijoo gaafatti bakka nama maallaqa irraa fuudhan nama maallaqa fuudhe bakka haadha mana kiyyaatii fi mushaawara bakka jaanitti takka lammaffaa irratti bakkumaan amma reefu gaafadhe jaalallee kiyya amata sadii wajjin jirraanne odoonan jaalallee kiyya ja'uuti ati jaalallee biraa qabdi jettee na gaafattaa bakka siifan hin jee fi bakka dura dhufeetiin himee ture ammallee waan jedhe duubatti waan na deebisu tokko hin jiru. Haadha manaa kootiin narraa fuudhi jette siin jedhe malee haati manaa koo dhattee irraa fuute siin hin jenne. Narraa fuudha haadha manaa kootiin jette si galee haadha manaa koo wajjin haasoftee narraa fuudhi jette siin jedhe malee isin dhaqee irraa fuudhe waan siin jedhan qabu. Yoo haati manaa koo irraa fuute iyyuu dhageeffadhu yoo diraayiveriin irraa fuudhe iyyuu kaamera jira rakkoon iyyuu multi qabadhu gannatti. Dhageeffadhu yoo isin rafuute yoo namni biraa yoo rafuudhe waa kannee miti nutti nu biraan qabdu hin jedhe nu rafuudha jenna. Deebii teetta bakka barbaadetti deebii teetta galatoomi gabaabsi obboleessa keenya irraa gaaffii qabna seenaa. Kanaafi bor walitti deebinaa. Hiriyaa kootiiniifi abdii koo fixatti ati. Hiriyaa kootiiniifi jaalallee kooti jechuun waladda. Hiriyaa jechuun hiriyoonfatanii waliin jiraatan. Rabbi dhugaa nu adeemsisu. Poolisii miti. Ana poolisii miti. Hiriyaa kooti jechuuniif jaalallee kooti jechuun tokkoo miti. Bakka kanatti adda nu baasi. Khaliifoo koo yoo waan tukuutu qabaatte tukuutiif. Bari waanuma Oromoon beeytu waanuma namni hundi dhaga'u jiru gaafachuu jirra. Bakka naaf isin firummaa malee waan akkasii malee gara referendummaa fi yookaan jaartii yookaan waan akkasii wal qunnamtii saalaatiif waan akkasii sangaa waan dirqamumaatu waan akkanaatiin afaan hin hojjisiisa. Waan akkanaatiin dhiifamu nu godha waan jecha akkas keessa fayyadamee fi narraa waan hin eeggamne hin jee waan akkasii san walitti hin qabnu bakka jee fi bakka ammaas firendiin si ana jaalalleen si ana odoon an jaalallee siiti jechaa jiru ati jaalallee biraan qabdi naan jettaa bakka jiru sani garaagarummaa
addaan nu haa baasumee bakka sanitti. Ammaasi gaafii biraatti naansaati Naasir bakka tanatti nu baasime. Amma mucayyoon gaafiin deebii gaafii isin na gaafatte gaafii waliin makaa na gaafatte jedhe yeroo san. Anis wanti haasee waan dubadde buun qabu bar. Waggaa sadii wajjin ture wanti haasoftu natti naasofti. Naasir koomee Naasir. Maal taatan nama dubbatu waan haasaamu. Fitee ka'u nurra diin kiyya. Fitee ka'u. Seenaa meeqoo achi osoo hin ga'iin. Laa. Walirratti osoo deebise malee waan tokko qulqulleeffataa osoo deemtan hin gaariidha. Kanaaf mucayyoo natti dubbadhe mana abdiillee Callise dubbadhu callise. mana abdiillee kafee denna mucayyoon hiriyaa waggaa sadii turu hiriyaa waggaa sadiitti wajjumaan turre haga turre jechuudha. Jechuun mana hojii itti dabarsite yeroo isii garuu mana jaazaa yeroo barbaaddettamoo mana abdii faka geessina erga mana abdii faka kana dhufte waggaa tokko geesseetti Ramadaan bara darbee dura achi geesse. Ramadaan kun waggaadha jechuudha. Ergasii hojii dabarsite yeroo isaa dheeraa hojii irra dabarsite hojii yeroo galtee ji'a ja'a ol hojjattee deebiti malee hin deebitu guyyaa lama guyyaa sadii booda guyyaa afurii booda bakkuma hojii deebiti. Kanaaf isin namoonni haasoftan mana jaazaa akkasii jaazaa buufatta waan akkana haasoftan. Kanaafuu mucayyoo hojii hojjetaa dabarsitee hiriyyummaa waliin qabna. Hiriyaa jaalattes biyya irraa ilma qabdi. Hiriyaa ammaa asillee waliin hin qabna garuu. Hiriyaa nama akka hojii raasii baaseeti hiriyummaadhaaf mana jaazaa kaa'uu miti anillee waa hiriyummaa akkasii waliin hin qabnu jedhe malee waggaa sadii kan waliin turre waliin turre jedhan manuma tokko waliin jiraachuu osoo hin taane isinis bakka hojii jirti anis bakka hojii jira yaadaan wal faana jira haadha osoo waliin bilbille ooltu anis hin bilbilaaf haga guyyaa dheengadda waasaa dhumaa sagalee naa keetti qabdi waa'ee birii kanaallee aniin galaana birii kana namni kun naa ergu birii hagana jarsa irraa qaba tikeettiin kiyya galgaladhaati jettee natti himti. Waa'ee birii sagalee sagalee siisan illee sheer godhe sa'aatii siin naa qabda jedhama sagalee guyyaa roobii sa'a sanitti sagalee naa lafa naa gooteet booda irratti galgala wal geennaa naan jette sagalee siin guyyaa san naa qabda hin jira galgala sana ammoo Galgala wal geennaa. Galgala wal geennaa guyyaa roobii wal maasaa otuma jirru misa sa'aatii misa ga'ee madaamitti dubbattee naan galgala wal geennaa jette galgala sana ammoo deebitee ani galgala sanii bilbilaa fi na jalaan kaastu jechuun guyyatti inuma walii bilbilaa natti himti waan jiru natti himti mucayyoon galuuf nama qophaa'eeru nama halkan akka waan halkan san galtu akka boru tikeetti na erge lama yennaan tikeetti sanatti na erge malee tikeettiin jira boru galgala ta'ee iftaan ta'e hin beekuuf galaa jira naan jetti galaa jira kanaaf dhiifamaa minaamin naan jettee natti dubbatti. Angalaa jira karaa dheeraa deemaa irra jettee sagalee isin sa'aatii sana qabdama guyyaa roobii sagaleen qabame amma buutumiidhaan sagalee isin qabdi na bira hin jira boru aleen yoo dhumne sagalee sa'aatii meeqatti akka qabdi maal akka jette dhageeffachuu hin dandeenye jechuudha sa'aatii biriin koo isaanii gadi akkana jira amaanaadha yoo isaan dafanii naan galchineef ayyoo biyya ga'ee jedhe biyya ga'ee jira Video maaf nuun baatootee abdiin beekaa. Siifan dhimma viidiyoo dhiisi qoy Nuraddiin wanna siifan jette sirriidha moo wanna ni jala yaadu sirriidha Nuraddiin situ abbaa manaati situ mana bane yeroo sana. Nuraddiin. Maal dhaabbadheera si dhageessaa? Dhiisi. Afrikaa qabdaa? Na tolesh hanzi medhe ofiin haasaa? Ayyee maal jette kalii taphantu moo maal? Okay, ani waan namni waan nama uumame waan nama dhageeme nama dubbanna. Waan isheen dhageemes dubbadha. Ani afaan Naasir jalqabarraa hanga dhumaatti wanni inni haasawaa jiru bakka takka naa dhufuu didee dhiifama naa godha. Maamad bin Aljaziiraa kan ol galchaame. Galcheera. Sila inni jedhe hiriyaasa obboleessummaa Oromummaati. Amma immoo isa kan jaalalaati. Yes. Dhumeera kun. Kana waakkachuun danda'u. Aljaziiraa maal jette? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Jara keenya sa'aatii dheeraa teenya sirratti dhaggeeffachaa jirra. Obboleettii keenya jalqaba irratti biyyeen itti salphatu. Gabaabumatti isinis ilmaan Oromoo sirra jirtan dhimma kana qorattanii haqa obboleettii keenyaa baasuudhaaf ifaajee gochaa jirtan hundumti keessan ulfaadhaa galatoomaa wanta akkanaatti baratu obboleewwan keenya bakka adda addaatti keessattuu Dubaayeenis keessa jiraadheen beeka waan ta'eef obboleewwan keenya baay'een sababa baay'eedhaan lubbuu isaanii dhabanii ibirreenfa isaaniillee gara maatiitti galchuudhaaf rakkoo adda addaatu ture jedhee hanga danda'amee jedheen obboleessi keenya jechoota lama wal keessa daddabarsaa jiru kana gabaabumatti jechuudha.
sagaleen isaa wanti inni sila dubbateef kan amma dubbate kun akka wal jalaan rukunne isumaafuu jechuudha. Ishee wajjin hariiroo qaba yoo ta'e ilmi namaa akkuma gammachuu qabu gadda qabaachuu danda'a, akkuma jaalala qabu jibbaan jiraachuu danda'a. Akkuma sana obboleessi keenya inni maallaqa harkaa fuudhee bira kaa'uu fi mana isaa ijaazaatti buutu jechuudha. Sagalee isiin rikardii itti gootee jette paablikii irratti citiidhaaf yoo dhiisee jedhee isin namoonni amma sirratti akka manguddootti teessanii sagalee sana dhaggeeffachaa jirtanu kontaaktii keessaatiin wal qunnamaatii sheerii isin itti haa godhu sagaleen isiin haa fuudhamu. Biyyi isiin keessatti duutee jette biyya ajaa'ibaati. Biyya Dubaayiiti, Itoophiyaa miti. Salphatti jechuudha namni tokko lubbuu isaa ofiinis of haa dabarsu. Namnis miidhaa irratti geessisee lubbuun haa darbu. Investigeet godhamu malee callisee reeffi kun hin ergamu waan ta'eef rakkoo muciyoo kana bilbilli isii cheekii godhamuu danda'a. Bilbila kallattiitiin wanti isiin dubbattu cheekii godhamuu danda'a. Waan rakkoo qabu miti. Kanaaf obboleessi keenya ammas irratti dubbachaa jiru kun namoota dabalatanii boru jechuudha. Maatii isii madaamii isiin bira jirtu kana biratti poolisiin rakkoo obboleettii keenya irra qaqqabee jedhe kan ofiin of fuutee of ajjeefteef immoo rakkoo namni irra geessisee lubbuun isii darbe kan jedhu poolisii wajjin qorannoo gaggeessanii ummanni ammoo follow up godhee akka manguddootiitti namoonni asirra jirtan kun jechuudha waan amma dubbachaa jiru obboleessi keenya dubbii wal keessa hin dabarsini ofitti amanta yoo ta'e jedhe isii wajjin hin jiraadhu dabarsi dhiisi suni ilma namaatiif mirga jechuudha sii galee namni tokko kaleessa si wajjin tureedhaa fi hadha yoo du'ee jedhati akkamaadha jechuu miti garuu hariiroo isin qabdanu keessatti rakkoo isin jidduu jira yoo ta'e jedhe sababa keetii mucaan kun waan akkanaa ofirraan geessee fi nama biraa wajjin rakkoo qabaattee ofirraan geesse kun dhugaadha waan ta'eef dhugaan ifa galaa haqni si ba'uu danda'a gabaabumatti guyyaa borii poolisii wajjiniin rakkoo kana maalitti akka mucaan kun lubbuun si darbee jedhe kana jechuudha ummataaf ifa gochuudhaaf namootas keessaa filadhaati karaa keessaatiin jechuudha waan walii barreessitanii fi waan isii wajjiniin kontaakti gootan waan isiin sagalee sheer goote kana walitti jooyintu gootanii namoonni jalqaba irratti ejensii wajjin yookaan ammoo akka dallaala yookaan faddaala ta'ee kontaakti wal qunnamsiisuu fi mana isaa itti ijaazaa bu'aa turte kun amma rakkoo guddaa kanaaf sababa kan ta'u namoota mana ijaazaa ofii kaa'atee fi nama isii wajjiniin hariiroo qabu kana jechuudha akka jaalalaatti jechuudha dubbii wal jala rukutinaa jara keenya dubbii solitti dheeressinaa dubbii gabaabsaatii karaa keessaatiin mubaarikii haa ta'u kaliifoo haa ta'u akkuma sana ammoo doktor Lateeyoo haa ta'u akka manguddootti dhaqaatii sagalee isii sheer jaratti goote kana jechuudha poolisiitti yoo kennitan jettan poolisiin salphatti jechuudha investigeeshinii kanaaf yookaan qorannoo kanaaf ragaa qabaachuu danda'a waan ta'eef akkas godhaatii gabaabatti jechuudha sababa darbuu obboleettii keenyaa du'a siitii fi informationii jiru kan adda baasaa qulqulleessaatii hawaasatti maan jedhan gama kootiin galatoomaa. Waaw dubbii bilchaattu galatoome maammee koo galatoome wallaahi. Dhimma kana maammee waan kana irratti achumaan nu goolabdee silaa deemte dhimma bilbila siitii wajji wal qabatuuf yeroo mana siidha kanillee akkaataa akkamitti waan reefu mubaaraktuu keessan irratti silaa wal mufaanaatummaan nu goolabde because bilbila sii keessa amma investigation guddaa kan godhu deemamu bilbila siitiif waa'ee siitii irratti waan san irratti illee akkaataa if eeggannoodhaan akkaataa bilbilli siitii tuqamuu qabuu fi kana kanaas silaa achumaan udhaamte. Inni guddaan maal inni bakka amma Muhammad jette kana lakkoofsi namni kamillee kan sagalee ishiidhaan walii ergaa ture dileet godhuu danda'a. Kan dileet hin taane garuu lakkoofsa bilbila micayyoo lubbuun baatee tanaadha. Inni kun egaa poolisiin sakatta'ee akkaataa jiruutiin hunduma isaa ragaadhaaf hin dhiyeeffama. Garuu isa kanarratti namoonni qaaman dhaqxaniitoo waan kana godhuu dandeessanii fiddaniitoo nu beeksisuu dandeessanii gara keessattiin walaa qunnamnuuti sabboona ati akka nama tokkootitti Nuuraddiin illee as jala jirta asuma keessa jirtan baane kan biraatis namoonni dabalataan abdiin silaa abbaa dhimmaatiyyuu ijaazaa sibiratti bu'aas turte horii sibiraa qabdi waa hedduutu jira nuti kan barbaannu egaa lubbuu rabbiin baasee deebisuuf odoon ta'in dhugaa jirtu barbaachuuf haqa jirtu maaliif akka ta'e isa kanaaf gatii ta'ee fi karaa keessatiin waliin beellamaatii boru qaamni seeraa gara itti sakatta'uu danda'u sakatta'ee raawwateetoo dubbii kana dhugaa jirtu kana fiddanii akka maatiin illee akka haara galfatu dhageessanii du'a qofaa miti amma du'a hin taane du'uun biyya ormaatitti hafuun rabbiin nama baraaru inni guddaa wanni barbaadamu maa inni lakkoofsa bilbila micattii irraa iccitii guddaatu jira yookaan waa malee miti namni kun kan lubbuu ofii dabarsu yoo ofii isiitiin of dabarsite yoo immoo namni lubbuu micayyoo kanaa dabarse ta'e
akkamitti akka ta'e irra geenyee waan kana qorachuufuu kana sitti wal geenyu ani kanuman isiniin jedha sa'aatii dheeraan asirratti waan galatoomii ulfaadhu komantii koo hordoftee dhimma kee dhaabdee asitti dhimma lubbuutii fi waan ta'eef namni kun waa malee miti jettee yeroo hunda marsaa lamarra sadi sagalee koo fuutee ajandaa keellee si jalaa jijjiiree sagalee walii ta'uun dirqama keenya haa ta'u walaa to'annu walaa barbaannu egaa kan du'erree waaqayyo lubbuu nuuf amaaru inni jedhu kanumaati na of kolchaadha kara keessatiin ani sabboonaaf uloosi godhee jira namoota abdiilleen asirra naasirillee ni jirtan namoonni biraas wal keessan dabaldaa laatiyoonis doktor laatiyoonis as jala jirtanatti fakkaate khalifa atis nu keessaa hin dhabamini gara keessatiin wal hordofnaati waan kana cuufinee raawwanneetti dhufna. Ayyee obboleewwan kiyya akkuma bilbila kana tulama eenyu fuudhu bilbila kana jettan. Mubaarik. Mambe. Mubee. Nuti qabatee Inna gaama. Tuulamni nama kaachuu qabdaati. Namoonni asirra jirtan malee nama Shawaa keessa nama Arsii keessa nama Jimmaa keessa namni tokko lama sadii keessa bu'uu qaba. Waan dubbachuu obboleetti akka ta'e jedhee Mubaarik Sabboonaanis itti gaafatamummaa guddaa fudhatanii jirtu bakka kanatti dhimma lubbuu namaa barbaaduuti ifaajee sa'aatii dheeraa asirra teessanii keessan kana salphatti hin balleessina. Gruupii hidhadhaati lakkoofsa wal jijjiiraati TikTokii qofa osoo hin taane WhatsApp irratti gruupii godhadhaati nama wal makaa keessattuu namoota aantee mucaa kanaa ta'anii quuqama mucaa kanaa haqa isii baasuudhaaf xaaraa jiran jechuudha asirratti kan dubbachaa jirtanii fi kanneen ammoo asirra hin dhufne dabalatee gruupii hidhadhaati biyya sana keessatti waan ta'aa jiru laayivii follow up ol godhaati yeroo keessan irriba keessan aarsaa godhaati jechuudha dhimmi kuni dhimma guddaadha jechuudha maaliif dhimma lubbuun namaa salphatti ba'u miti mucaan kun amma asirratti sagalee isiin dubbatte jedhamee asirratti sheer godhamaa jiru kuni namni kun suicide akka of godhe akka waan ofiin of ajjeeseeti namni tokko immoo salphatti lubbuu ofii hin balleessu jechuudha namni kaayyoo qabu namni jireenya kana fooyyeffachuudhaaf biyya isaarraa ka'ee qaxxaamuree daangaa manaa deemu tokko kaayyoo qaba jechuudha kaayyoo isaa kana akka fashaleessee lubbuu isaa kana sadarkaa of balleessuu qaqqabu dubbii jabduudha dubbii akkanaa kana poolisii biyya sanaattis akka ragaa ta'uuf waan amma asirratti dubbatamaa ture jechuudha obboleessa keenya dabalatee ofitti amanamummaa qabdu yoo ta'ee jedhe hangamuu jechuudha namni akkana akkas jedheedhaaf wanti uumamu tokko iyyuu hin jiru haqni haqa waan ta'eef haqni eessayyuu dhaquu hin danda'u waan kana jechuudha qabataman hordofuudhaa fi namoonni asirra miidiyaa irra jirtanuu fi namoonni jechuudha koomantii jalatti tarii mucaa kanatti aanna jettanu namoota daddaa walitti makaati poolisii wajjin ragaa amma asirratti dubbatamaa jirtullee viidiyoolee asirratti laayiviin dubbatamaa jiru guutu sarbarri fudhatee kaa'ata waan ta'eedhaa fi riikardii kana keessatti jechoota afaan wal maddii deemee jedhe yeroo tokko anisii wajjin hariiroon qaba yeroo kaan immoo hin qabu wanni jedhamu kun ta'uu hin qabu maaliif ifa galaba hariiroon qaba Muhammad Maasaa namni gaggalabbataa jira malee hariiroo waggaa sadii hiriyaadha eega jedhe dubbii dhumatti dubbii jaartiidha horiyaa akkami akka jedhamu garagalcheen Ayyee sanuman jedha obboleessa kiyya sanuman jechuutti jira kanaaf namni tokko jaartii ulaagaa jaartummaa kan guutan an jaartiidha jechuu hin danda'u. hariiroo jaalalaati obboleessa kiyya. Kanaafuu hiriyaadha eega jedhu dubbii dhumatti footoo ergii jechuun maaliif barbaachisa fakkeenya footoo ergii maaliif hin jedhamne seenaa koo dhiifama guddaa yoo siifan jedhamtuni feesbuukii isa fooloo tokkotti hin qabu jetti feesbuukiin koo feeloo 2000 qaba kunoo feesbuukii kalee baafate jetti kalee hin buufanne dubbii jawwaan Muhammad taate beektaa maggaarajaa jala ta'anii kan bifan beenne dubbii walitti masakkaru ani nama akka keetii irraa dubbii fudhachuu hin jaalladhu osoo akka kiyyaatti bifatti gabbaatee natti haasofta footoon qabdu feemasan taane asirratti sin beennu abdii boqajjiin beenna sabboonaan beenna nuraddiin hin beenna ati namumti nuun haasaa jirtu feemasa sin hin jedhe si jammaa Khaliifoo amma dubbii gara goolabaatti deema nu biyya kana keessa jirra nama nutti haasaa jiru kana iyyuu hin beennu siifan bannaati dubbii kana keessa jirra mee Khaliifoo ila dubbii ganni caaraata kana keessatti waca dhaabaa aljaziira amma tokkoof tokko dhugaa obboleettii teenyaa waaqayyoo naa baasu ofiinis of ajjeestee namni ajjeese rabbi dhugaa ishee haa baasu haqa ishee haa baasu itti aansee ilmaan Oromoo biyya Dubaay jirtan reeffa obboleettii teenyaatis nu galcha haqa obboleettii teenyaatis baasa itti aansee waan hin jiru bilbila obboleettii teenyaa nama nuti bakka buufanne malee namni akka bilbila obboleettii teenyaa hin fuune
tanan dubbadhaan. Intalli tun maatii qabdi, haadha qabdi, abbaa qabdi, obboleessa qabdi, gosa qabdi. Sigalee namni bakka buufatee bilbila intala sanii maaliif bilbila ishii keessa ragaa baay'ee jira ta'a. Namni oluma ka'ee lubbuu ofii kanatti murtee laatu lubbuu as deebii hin qabne kana oluma ka'ee of keessaa hin baasu waan ta'eef bilbila irra ragaa guutuu jira. Maatii ishii Arabni ofirraa baasuu barbaaddi meeshaasi ammala. Abdiinis amma maal jedhee Mubaarak mubee dhagaye. Abdiinis maal jedhee dhaqnee koottaa narraa fudhadhaadhaa meeshaa ishiitii fi bilbila ishii hunda ishii koottaa narraa fudhadhaadhaa jette madaaminii jedhe Abdiin. Innis itti gaafatamummaa qabu. Poolisni nu haa fuudhu. Akkasiis poolisni nu haa fuudhu bilbila micayyoodha. Poolisni fuudhee ofirra kaayuu hin danda'a. Amma waan dhugaa isinitti himu information kan WhatsApp kan names gama khani kan names gaafa investigation poolisiin godhuu eegalu poolisiin ogummaa qaba ogummaa itti lubbuu namaa baasu ogummaa itti yakka namaa baasu qaba akkamitti baasa bilbilli eenyu guyyaa torban takka durarraa hanga ji'a kanaa hunda investigation godha eenyu wajjin akka haasawaa turte eenyu wajjin yeroo dheertuu akka haasawaa turte bilbila siyoonii fi badellee lakkoofsuma siisan namni qabaannaan dhaabbata WhatsApp warra meetaa warra Facebook kana bilbila taanaan sharikaa isiin bilbila irraa qabdu sagalee isiin amata kana guutuu haasoyte guutuu rikardii baasuu dandeenya poolisiin kanaaf rakkatina garuu tahee bilbila sii namni fuudhuu danda'u shantaa siitiif bilbila sii qottaa fuudhaa maadaamiin jettee bilti eeyitee bilbila sii fittuu itee taanaan ajjeese sii mucaan tu'ooma lamaan duute yookaan harka namaatiin duute yookaan ifiif ajjeefte gaafa ifiif ajjeefte lafaa kaatee waa ifiif hin ajjeefne rakkootu kara ilma namaatiin dhaqee isii akka lubbuu tanarratti murtee kannitu godhe lammaffaa namoonni as keessatti isii wajji wal beeytan baatii afur dura wal agarree mana kiyya ijaazaa buutii horiisii mushaawarri dhaqee irraa fuudhe jaartii xiyyaa dhaqee irraa fuudhe lakki horiin siisin na bira jira horiin sii maallinni miila qabaatee akkatti nama bira dhufuu san hin beeku horii kana akkatti isin bira dhufe waa hunda isin warri Dubaay jirtan warri biyya san keessa jirtan nuti keessaa wal seenaa jireenyaa fooloo naa deebise bilbila kiyya isinii gargaa bilbila keessan irraa gaaffii qaban irra faafanii hunda keessan irraa gaaffii qabu. Sabona fooloo naa deebise sabona fooloo si godhe siifan.